Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa exit examinaaf kaffaltii karaa teelebiriitiin kaffalamu irratti viidiyoo tokko hojjedheen ture. Haa ta'utii achirratti kaffaltiin suni haga kaffalamuutti malee erga teekstiin suni seene yookaan immoo tiraansaakshinii nambarii sun nuu seene booda maal gochuu akka qabnu yeroo sanaaf kaffaltii waan hin kaffalleef achuma irratti naabee har'a koomentii irratti wanti argee erga tiraansaakshinii nambarii sana argadhee booda maal gochuun qaba gaafii jedhutu gaafatamee jira jechuudha. So gaafii sana har'a haga xumuraatti kaffaltiillee kaffallee hojiin deemnee ilaallaa jechuudha. Maatii haaromsaa teekiidhaaf warri haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii akkana taatan kabajaan isin gaafadha. Amma osoo yeroon gubini kallattumaan gara viidichaatti isin geessa jechuudha. Ammoo wanni isin waggaa jiraate viidiyoo osoo hin xumurin irra darbuudhaan wanti isin hin galle waan jiraatuuf viidiyoo kana haga xumuraatti akka daawwattan kabajaan isin gaafadha. Haga xumuraatti turtii gaarii qabaadha. Ayyee teelebirrii keenya seennee baalaansii qabaachuu keenya cheekii erga goone booda gara gadii boodaan bakka peementii jedhu seenna. Peementii erga seenne booda education fee filannee minister of education kan jedhu erga filannee booda hammasti deebi'uudhaan yeroo tokko ni filanna. So erga filannee raawwannee booda bakka kanatti ishee qabannee jiru sana peesti gaafa goonu next jennaan jechuudha. Birriin sun nuu kaffalama. Ishee ID tana lakkoofsa bara darbe kaleessaa furanne sana waan taateef jechuudha. Next erga jennee booda peeyimenti bakka jedhu gaafa tunne kaffalamee jira irratti already tekstiin galee jira. Tekstiin kun erga galee tiraansaakshinii nambarii fudhachuudhaaf immoo bakka notifikashinii walii gaafa baane tiraansaakshinii meesajii jirti. Jalqaba irratti qarshii 500 akkuma argaa jirtan kaffalameera yeroo tokko gaafa cuqaasne. Amma ishee kana jechuudha tiraansaakshinii nambariin nuti barreeffannu dirqama kan nu barbaachistu ishee kana yoo kan hin beekne homaa gatiin qabu jechuudha wanti nuti itti deemnuuf. Kanaaf ishee kana koppii qoranneeti gara baafata jalqabaa yookaan immoo gara kiroomii deemnee haala kanaan bakkaa kanatti akkuma argaa jirtan completed payment jettee gaafii nu gaafachaa jirti. Okay gaafa jenneen tiraansaakshinii nambarii amma koppii goone kana peesti goona bakkaa sana irratti. Gaafa peesti goone hayaafnoo rooboo tenneeni cheekii gochuu qabna sammooda sammiiti ka jettu jirti jechuudha. Sammiiti gaafa jenneen akkuma argaa jirtan nu baasa jechuudha. Kan jalqaba guutamee jira waan ta'eef gara gadiitti irratti imeelii nu gaafata. Imeelii keenya ni galchinaa. Haala kana argee galchinee booda gender jedhaa saala keenya yookaan dhiira yookaan dubartii tokkoon keenya ni galfanna. Sana booda gara jalaatti bilbila nu gaafata. Bilbila haala kana fakkaatuun bilbila mataa keessaniitti galfattu. Bilbila isin bira jiraachuu qaba jechuudha. So kan itti aanu yuunivarsiitiidha akkuma argaa jirtanii. Yuunivarsiitiin hundumtuu tarreeffamanii jira waan ta'eef just kan barbaaddan filachuu dandeechuu isinii akkuma argaa jirtan filadheetiin jira. Update detail gaafa jenneen meesajiin kun nu seenuu qaba jechuudha. Detail update successfully you will receive your username, password and any update via your email nu jedhee jira jechuudha. Yoo successful jedhee akkanatti nuun xumurin kaffaltiin keenya azaanu jala ta'a jechuudha. Gaafii yoo qabaattan ammallee wanti isin hin galle gaafachuu dandeechuu karaa keessatti na qunnamtanii over koomentii jalatti na gaafachuu dandeechuu bal'isee akka isin barbaadan isiniif hojjechuu danda'a jechuudha. Galatooma.